Rabil. Namni dirqamaan eebbifamaa jiru bira fiigee. Ulfaadha jarana namni jaalala Oromoo fi ishee kana hawwaseen qabu akkuma fedhe to'achuullee tuttuqinaan itti kaa'atu. Itti magaate jarana itti haa kaatu rakkoon qabu. Akkuma tokkodha keessummaa geggeessine anaafis waliin turra sagantaa keenya akkasumatti itti fufnaa namootatti ba'u tokkuma sinaaf yaadu. Wanni seera qabaa tartiiba qabaa waan ta'eef kanatti aansuudhaan sirna eebbaa ni gaggeessina. Sirna eebbaa kan akka nu gaggeessan itti gaafatamaa leegistaraadhaa kan ta'an barsiisaa Gunoomaamuu gara waltajjiitti affeeraa. Amileedhaan naasimadha barsiisaa keenya. Amileedhaan barsiisaa keenya gara waltajjiitti affeeraa. Isaan nu gaggeessaa. Amileedhaan. Amileen keessatti qaaligaraan. Isaan isinii mirkaneessa waan ta'eef amilee keessatti qaala. Okay, baga gammadda. Kabajamtoota eebbifamtoota guyyaa har'aa, maatii eebbifamtoota, abbootii gadaa, keessummoota waamichi isiniif taasifame,
akkasumas hawaasa kolleejjii keenya hundi keessanuu baga gammaddan baga gammadde isin jechuun barbaade. Tiyaansuudhaan itti gaafatamtoonni istiriimii saayinsii uumamaa gargaaraa Piroofeesaraa Obbo Haayiluu Maannaayyee, itti gaafatamaa istiriimii afaanii Obbo Jamaal Usmaan, itti gaafatamaa istiriimii saayinsii hawaasaa Obbo Girmaa Tsaggaayee waliin taanee kaadhimamtoota gara barsiisummaatti ceesisuudhaaf gara waltajjiitti akka naa dhuftan kabajaan isin affeera. Kolleejjiin barnoota barsiisota roobee kaadhimamtoota sagantaa idileetiin istiriimii 3 fi istiriimii 3 muummee torbaan kaadhimamtoota 171 leenjisaa ture keessaa 167 ulaagaa isaanirraa eegamu guutuu isaanii koreen akaadaamik koomishinii guyyaa 24/10/14 walgahii taasiseen mirkaneessuu isaatiin eebbaaf qophaa'anii jiru. Adeemsa barachuu yeroo dheeraa kana keessatti aarsaa guddaa akka kafaltan hunda keenya kan beeknudha. Ammas irra deebi'ee bu'aa bahii kana keessa darbitanii eebbaaf gahuu keessaniif baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Tiyaansuudhaan kaadhimamtoota barsiisota kolleejjii keenyatti leenji'aa ture guyyaa har'aa eebbaaf qopheesse eebbaaf akka dhiyeessu akkanaaf eeyyamtan kabajaan isin gaafadha. Eebbifamtoonni guyyaa har'aa hundi keessanuu teessoo keessan irraa ol kaatanii akka dhaabbattan kabajaanan isin gaafadha. Okay. Lootii gonfoo keessanii mirgarraa gara bitaatti akka naanneeffattan isin gaafadha. Eebbifamtaniirtu galatoomaa taa'aa. Congratulations. Galatoomaa horaa bulaa. Ayyee galatoomaa isaanii kennaa iddoo isaaniitti kabajaadhaan dhiyeessaa mara isaaniiyyuu hamileedhaan jiran hamileedhaan iddoo isaaniitti dhiyeessan. Eebbifamtanii jirtanii Rabbilee isinaa eebbisuu maatiin baga gammaddan hundi keessanuu baga gammaddan jechaa sagantaa keenyatti deemnaa warra buna nuu dhaabee buna nuumisiisaa jiru. Bunni isaanii baay'ee bareeda. Namni yoo daalachaa'ee dhugeellee cululuqee akka isaan jiranitti dhibee 300 waliif tajaajila bunni isaanii kun. Raammoo geengoo, raammoo keekoo, ituu hiikaa, ituu qonkoo, ameebaa, jaallii, haadhoo, ituu baasaa kee garaa iyyuu garaa bobboo bakkalii asii dhabbeetiif tajaajila jiraaranii. Waan qaamarratti mul'atu baarilee, baaqilee, horoorii, maadaatii, cittoo, sibiinjii, qixxaarootii, furdaamu kanaaf tajaajila hamilee kennaa bira deebi'aati. Kanatti aansuudhaan sagantaa keenyatti deemnaa eebbifamtanii jirtanii asitti naafina itti fufaa haga sadarkaa piroofeesaraatti itti fufaa itti fufuu qabdan doktara ta'uu qabdan gaafa doktara argannirraa fayyaa taane waan ta'eef kanatti aansuudhaan mucayyoon Yesribaa Taajuu jedhamtu daqiiqa 2 qofaaf dhimma koorniyaa irratti yaada gabaabaa waan qabduuf